Bara 2027 teknooloojiin ati guyyaa guyyaan itti fayyadamtu har'a irraa baay'ee adda kan ta'anidha. Yaada saayinsii finishingii fagoo miti. Teknooloojiiwwan yeroo ammaa qoratamaa mootummaa fi dhaabbilee gurguddoodhaan addunyaa irratti mallaqaan deeggaramaa jiran suuta suutaan hojii irra oolaa jiranidha. Ashama harka fuune hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa bakkuma isin jirtan jaalalaa fi nageenya sifaana raatochaa laayikii fi sheer sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalamaa. Warroonni maatii akkuma beekamu laayik gochuudhaan nafaana bu'aa. Bara 2027 teknooloojiin ati guyyaa guyyaan itti fayyadamtu har'a irraa baay'ee adda kan ta'anidha. Yaada saayinsii finishingii fagoo miti. Teknooloojiiwwan yeroo ammaa qoratamaa mootummaa fi dhaabbilee gurguddoodhaan addunyaa irratti mallaqaan deeggaramaa jiru suuta suutaan hojii irra oolaa jiranidha. Isaan keessaa muraasni akkaataa hojii keenya ni jijjiiru, muraasni immoo fayyaa nageenyaa fi magaalota keenya irratti haaromsuu, tokkoon isaanii ammoo hiikaa toora intarneetii irratti jiraachuu jedhamu illee guutumatti jijjiiruu danda'a. Kanaafuu yoo namoota biroo isaan dura deemu keessatti ta'uu barbaadde uumaa qabiyyee kireetar ogeessa hojii yookaan nama waa baru jaallatu taate viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaali. Sababni isaa kunniin teknooloojiiwwan haaraa bara 2027ti. Addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uumanidha. Teknooloojiin AI intelijeensii fi hojiin ofumaan raawwatan. Bara 2027 keessatti jijjiiramni guddaan jalqaba AI agentiidha. Isaan kunniin AI gaafii tokko qofa deebisuu miti. Sirna hojii guutuu bakka kee bu'ee karoorsuu, murteessuu fi raawwatudha. Fakkeenyaaf AI'n akkana jettee yoo itti himte ji'a dhufu oomisha haaraa gabaa irratti baasisiin jechuun isaa hin oolu. Innis ofumaan gabaa qorataa, weebsaayitii ijaaraa, beeksisaa fi barruu suuqii qopheessaa, beeksisa maxxansuu karoorfata, bu'aa hojii xiinxalla, tarsiimoo isaa fooyyessa. Kuni hundi hojii namaa xiqqoo qofa barbaada. Dhaabbileen akka OpenAI, Google, Microsoft fi Anthropic yeroo ammaa AI hedduu waliin hojjechuu isaanii ijaaruu irratti hojjechaa jiru. Bara 2027tti AI agentiin dhaabbilee daldala meeshaalee fi hojii dhuunfaa fi tajaajila mootummaa keessatti bal'inaan fayyadamuun kunis akkaataan hojii itti hojjetamu guutumaan guututti ni jijjiira. Fakkiileen isinii amma asirratti argartan kun guutuun isaa waan bara 2027 ta'anidha. Ishaaraa bara 2027f kaa'amedha. Maal jettu mee isin asirratti koomentii naa barreessaa. Yaada keessan dhageeffadhee viidiyoo biraatiin deezaayin tireeningii wantoota baay'ee tura. Wallahi hedduu takkanaa ajaa'ibe. Kanaaf mee yaada har'a bilbila kee, hojii kee fi jireenya kee guutumatti jijjiiramuun isaa waggaa tokko qofatti ta'uu danda'a jechuun yoo sitti himame hoo teknooloojiiwwan har'a qoratamaa jiran bara 2027tti addunyaa haaraa akka dhalaltu godhuun isaa hin hafu. Viidiyoowwan kana keessatti teknooloojiiwwan 7 gara fuulduraatti jireenya keenya jijjiiran ilaalla. Kanneen keessaa kamtu jireenya kee irratti dhiibbaa guddaa qaba jettee yaadda? Kee dhuma irratti naaf barreessi koomentiidhaan. AI agentiin AI yeroo dhiyootti gaafii kee deebisuu qofa hin ta'u, hojii guutuu bakka kee bu'ee ni raawwata. Fakkeenyaaf daldala jalqabi jettee yoo ajajje gabaa qorata, maarsartii ijaara, beeksisa qopheessee hojii hordofa. Kuni hojii nama saffisiisa jechuudha. Makes relight. Fuulduratti kompiitara yookaan TV qofa ilaaluun ni xiqqaata. Addunyaa dhugaa fi dijitaalaa walitti makamuun akka wantoonni fuuldura kee jiraniitti hojjechuu ni dandeessa. Barattoonni barnoota keessa seenuu, ogeeyyiiwwan immoo hojii isaanii salphisuudha. AI'n dhukkuba namaa yeroo duraatti adda baasa. Suuraa, raajii fi mi'eerre sirriitti xiinxalluu danda'a. Kuni yaala saffisaa fi jireenya namoota hedduu baraaruuf gargaara. Afuraffaadhaatti riiboota nama fakkaatan. Riibootonni warshaalee keessa ba'anii hospitaala ijaaraa fi mana hojii keessatti nama gargaaru hojii ulfaataa fi bal'aa qabu isaaniin raawwatamu jechuudha. Shanaffaa counting computer.
Count time computing kompiitara haaraan kun rakkoolee kompiitarri amma waggoota fudhatu sa'aatii muraasa keessatti hiikuu danda'a. Kuni qorannoo qoricha fayyaa saayinsii keessatti jijjiirama guddaa fiduudha. Digital identity eenyummaa kee intarneetii irratti mirkaneessuun nageenya qabataa odeeffannoo kee hunda kennuu osoo hin barbaachisin umurii kee yookaan ragaa kee mirkaneessuu dandeessa. Torbaffaa Smart City magaalonni AI'n bulfaman tiraafiika ibsaa bishaanii fi qulqullina naannoo ofumaan to'atu. Kun yeroo qusata baasii hir'isa jireenya fooyyessa. Kana keessaa isa kamtu si ajaa'ibe? Yaada kee koomentii keessatti nuuf barreessi. Viidiyoowwan kun yoo si fayyade like godhi, chaanalii keenyas subscribe godhi, akkasumas namoota biroo qoodi. Viidiyoo itti aanu keessatti mata duree dinqisiisaa biraa waliin wal argina. Nagaan naaf tura. Bye.